بس كده دي فما سقط. عرفات مكان جارنا تكتي واسقا مي فدو جرا عرفات اللي مي مجرا عبدو مبروك تكتي مي عرفات تكتي واسقا فدوان نبني في نما كان جدو جارسما فوديس إلى أسكن وان كان كهن لا هيك تنتي لفجرتو حتى لفجرتو هاتو تهن لا جل مصر رافوديت جارسما سر رافوديت تجرا أبا عبد الله تسيني أسكن جده أبا عبد الله يا كينيا كس تاجرة أبا عبد يا الله كس الفات أبا عبد الله تنزانيا تاجرة إنسان دبي تاني بس الفات إيش هي جارسما باب دلها تكلمتي كبيرة كجدون إفيت انتناتو جرا وانا كنا جرا جرا من إنسان بس دبي برا جرا كذا جدون دبي ستي برا مهو في دني بر دبي برا جدونا تفيدان سينجران جرو دبي سيار كامل جاته مو سيار كابول تسيلي لك كست في دسول كجارسما سر رافود إمو كأتجارسما تكلمت إمو كبيرة إيه كجدون كجار جبسا سمنا رفيستو رافو دين نفتا درا أبو مراد ينفاتو أسمى ديدو خليسا جد فدانيتين دبي كان فيتياتي لفتي جدني تيجالي دبي أتفتي لفتي جدني أسمى ديدو إني فودا ما دبي ترى خيالك خيالك ما ada di mana haga fatu jeda ajra yo di mana gafatini ya fallagen imta inji an woni takagol injiru hay di أما mana جرنا أنا أقول إلى أبدي أجاب سنو هذا فاتمين دعام bala galchini jetto romon bala galchinu barari yetti wonni dalagame wonni tayelle tahe amma silaatine obboleetti teenna namnu hawaasni siif halmataa jira osuma obsiteerra bareeda amma wonni godhan wonni lufe jedha amma mee atillee asuman nuu qabami namni yookiin waan aga galgalaa irraa taphatti hin jiru usmeen illee duratti namni hedduun mana isaatii bahee waan kanas seenna jennee linneeyyuu qubuma qabaa namni wanni tokko akka abbaan fedhutti illee namaan qoran wanni haasaniin illee waan miidiyaa kanaa yoo kun argame kun hin argamu sanuma keessa harkifattee sa'aatii kana geette nu amma achi yaanee dhufne bakka waa haasa'arru sani algabara jetti oromoon ergisan dhooggatanii jetti maali jennaan yoo sakara tole ufiinuu gadi buusaa jedhan akkasi yoo dubbiin sii tolte sillee wanni hawaasa ahoossi baasee si kaasen jiru hayxiteetu sii galte yoo dubbiin ammaatti isiinuu battalad deebiti ammaa fi warruma kaleetti kennate mee abbamaaf dallaatiif abdii irra dhiisi namni Abban bidhaan Abdallah ofisii kan fadannaan jedha bar mabruk. Dheenga dabirrii kuma 68 inni namitti taqqarraa nyaata ofirraa kan fale. Siigalee. mee na baasi Abban kaalafeetii Abdallah na erga yoomii idaa isaa kan falaa jira. Kama yoo rabbi kennee fi kabalee rakkoon qabu doktorri faatillee asiranii iloonillee asiranii amma wanni gootani waan kana mee qabbaneessaa gabbuusaati dolcheen galtullee haftullee kaajjaa kam jedhe buttaa guyyee jedhanii akkasumatti osoo laallee jechuu barbaadeeti maaliif jennaan ka kolfaan hin godhinaa jira keenya gandi keenya kun maqaa baay'ee qabna garaa gamaa gamana waa walii fixuun dandeettanii waan jedhamuun qubanu akeekan waan ta'eef kanama ajjeecha maal jedhanillee zarraa fi osoo taate amaarruu sila oromoo qaata lafarraa fitte saniinuu rabbi nun kunne jiraanneetumaas geenne waan ta'eef nama ajjeesaa rabbitu nama ajjeesa malee ilmi namaallee nama ajjeesu ama waan kana mee atillee obboleettii teena nuu qabbaneessi waan kana ilaalaatiin jirra karama milkiitittiin hawaasa keenyatti illee as deebinaa jechuu barbaadee ta'an haa gabaabsinume akkasuma kun Ani faddaa mabruk ifa manarraa ta'a. Ija foona dhaabattee illee naan hin jedhina. Ani wallaahi rabbii kadhee harka nu darbite illee ija foona dhaabattee illee naan jedha. Addunyaa mataan irraa maal didda jennaan dub jaarsumma ma arsii dida. Jaarsumma ma arsii. Abbo dhagaa warra jaarsummaa wallaahi nu warra diyaasbooraa biriisi inni kennuuf san walitti guurre hin jira kun warra qarsichaa warra akka iluu warra akka abbu. Nama shani jahan. Kana tabsiifnee barbaannu geema barbaadne tabsiifnee onna Haadha jechuudha. faatee jalaa baasnee jechuun akkasi ganaxxalamne muka sinin nayna jechuudha yoo isin diddan nuti birri raajaan qabnu haati faatee ofii itti dhuftanii kadhattan jalqaballee nu beeksisii jettanii amaaraa kennitanii intala teessanii yoo kennu diddan maali koo dubbiin akka uufne nama ajjeefnatan kun akka walii himnee deemna kijiba dhiisa wallaahi akka ofii gaafattee ofii itti dhufanii chaalenjii itti kennanii qayyoon tun keessaan gaafa lolli jiru san eegi beebo gaafa lolli jiru suni eegaa dubbadhu isin bacha dubbata gaafa lolli jiru wallaahi namarratti kisi goote komentii keenya jala dhuftee waytan ijoollee irraa dhooru ana kafalaa jedhaa turte birrii isa gaafatan san igala muuzingal birrii itti namicha saniif ka'an ana kafalaa dhiisaatti anaayyuu keessaan nama meeqa dhoorginaan jettee dubbataa turte jararra gortee jechuudha irraa dhiisaatte
Keerii yaadaa fi turte jechuudha. Jarri quuftee teenya jettee asitti birriin kennine maal ta'uu barbaadanii sanirraan hin dhaadatan nama ajjeefna achi nama ajjeefna sila nama meeqa ajjeeftanii dhaqqabdan qooyisin moo wanni nama du'e achitti ajjeesuu barbaadan namni hin jiraa namni martuu gosa qabaa ganda qabaa faamilii qabaa onneen tun eessaa dhufte hattuun nama ajjeesuu barbaadu sun naaf galuu dide abbaa duulaa tun tokkosuu barbaadamu abbaan duulaa angorraa fuudhee jira akka duraanii waraana hin hoogganu adabadhaa tataa birrii isin amma olii gaddeemtanii wallaahi nama meeqaan guurree kafallee barbaachisaa ta'e jaarsummaan isin jaarsummaattan ummanni kun kabajaan qabu nama baay'ee miidhamee jira wallaahi nama baay'ee miidhamee jira amma gaala baatee dubbattaa miti sababa jara kanaa ijoolleen teenya shamarroon dhiiga booyaa jiran keessan hin qalladdan jechuuti nu kanaaf bobeennee dubbanna nama fuudhaa jiru jira jechuudha abbaati dubbadhaa guutuun keessa warra gurguddaan warra jaarsota gungumee fi kootti dhufeen deemtan kun illee gaxxaa dubbadha. Nu dhimma jaarsummaatitti illee ajaan qabnu asliin as keessa dhiifama aslii hin dubbatta. Nu dhimma jaarsummaatitti illee ajaan qabnu waan jaarsummaa jedhamu kanatti illee namannu dhiifne illee jalaa galle nu jarri kunniin nu lachuun of obboleeyyan kenna. Obboleeyyan kenna ka dhiigaati ka fooniiti. Obbolummaa jaraatti nu quuqa malee dhimma jaarsummaa ajaa qabaachuu dhimma sooshaal miidiyaa gubbatti lallabnee iyyinee iyyisiifnee gad wal garagalchinee iyyinee iyyisiisuu sani miti dubbiin. Dubbiin miiraan as gubbaan lallabuu sani miti kan nuti feenu. Kan nu feenu kaminnin dhimmi haadha faaxeetii fi nama kana jidduu jiru jarri kun ilmaan gamaa gamanaati obboleeyyan garaa takkaati. Gamaa gamanatti jarri lamaan walii wacuun maatii lama waliif fida maatii ganda tokko waliif fida waan jedhutu nu quuqee gara nyaattoon nutti dhagamtee jennaan waan kana dubbachuutti jirra malee dhimmi jaarsummaa haati faaxee birriin isii haa galtu isii haa dhuftu kootti dhufe akkanas bahi achiin achi bahi kanaa miti nu dhimmi irra waan kana haasa'aa jiru. Obbolummaa jara lamaaniiti nuti illee obboleeyyan jaraa sababii taaneef kanatti nutti dhagamee jennaan dubbachaa jirra malee dubbii miiraan as gubbaan lallabuu miti. Dubbii miira yoo taate innillee alallabu isiillee alallabdu dhimma isaaniiti Ameerikaa tenneen dubbiin laallu jechaa miti. Eenyullee birrii dhabee eenyullee birrii qabaateeti miti nuti illee birrii hin qabna waan isii kafalu yookaan ammoo waan isarraa kafalu. Taphatanii miti kan nuti nutti dhagamee akka namoomaatitti illee akka arsoomaatitti illee akka dhiigoomaatitti illee kan nutti dhagamee nu dubbachaa jirru. Isaan lamaan jechuun ilmaan ganda takkaati ilmaan ardaa takkaati dheedaa cinaachaa walitti aanan jechaaf malee miira dubbii miidiyaa kana gubbatti oofuutii miti obboleessoo isaa miti kan nutti dhagame abbaan barbaade nyaatame dhiifame ajjeefame maal ta'ee miti dhaadannoo waan wal nama ajjeesisullee hin jiru kanama ajjeesullee hin jiru sanii miti kan nutti dhagame isiillee as gubbaa waa jechuun miidiyaan 100% more than 75% warra biyyarraa laalu. Biyya taa'anii obboleeyyan isii haa ta'u obboleeyyan isaa haa ta'u ardaan sun taa'ee dhageeffataa jira waan jarritti jiran ardaan maal jedha ambiti maal jetti jarri tun obboleeyyan maaf kana jetti jechaa ummanni kun lafarra waa itti dhagama jechaaf nutti dhagamtee jennaani malee dubbii biraas keessa sharafachuu miti jaarsummaatti fayyadamuu miti dhimma jaarsummaa ofeetani samittiin qajeela dhimma jaarsummaa irraa ajaan qabnu ammoo haadha faatee ila allaattiin baarii fincoofte jennaan baariin bakteessaa fi miti baala gummaa isiitiif jedhan inni mallaqa waadaa siiseen sii kenna jedhee itti waadaa sii gale san si dhoorgachuun yoo baala gummaa isaa taate malee waa waadaa siiseen baala gummaa yoo taate malee gaaromina isaa qabaattee yookaan ammoo faayidaa isaa qabaatteeti miti. Kana maal jennereenu akkanatti miti isin lamaan obboleeyyan garaa takkaati ilmaan dheedaa cinaachaati walitti hin bu'ini walin lolini isin lamaan walitti araarsinee haqa kan teessii deebifnaadhaafi waan kana jidduu seenne malee miidiyaa gubbatti yoo barbaachisaa ta'e abbaan barbaade iyyaa olee haa bulu an dhimma Ameerikaa taa'eetiin Dubaayitti dubbii laaluuyyuu yeroon qabuuyyuu anin isinii galee ammoo as taa'amee asichitti illee furmaanni kennamu hin jiru ammoo isin lamaan jidduu waan argiteerta haqa gargar isin baafne takkatu jira haqa waliif gad isin jechisiisu takkatu jira Habiibti wallahi billahi birrii 500 jechuun is nothing wama takka keessa hin jirtu argattus dhabdus gatii takka hin qabdu kaati barbaadaa jirtu maali dhugaa fi bar dhugaa tantee barbaachaa waan kana jedhaa jirtu dhugaa santu kunooti jenneeti waan kana si ilaaluun malee inni nutti aanee ati nurraa caanteetii miti bar ilmaan dheedaa cinaachaatiin walitti aanaa barmallee taanaa isinii galee kanaaf habiibii kiyya dubbiin tii jechuu miti loluu miti lolaa miti jechaa barbaaduu gaafii salphaati gaafanna sa'a afur jaarsummaa laaltanii namatu dhume moo maanni sa'a afur laaltan irraa fuunee dhiyeeyyu hin jiru iluu dhiifa mallee naa godhe sa'a afur laallee jedhanii bar jaarsummaan sirraa fuunee dhiyeeyyu Abdi. Salamu alaikum. Dhagaa jirtani mee takka waa explain isinii godhe. Miira keessa irtaa rabdii hukume miira keessa irtaati. Miira keessa bayaati. Jalqaba miira keessaa bayi. Takka warra manguddootii fi warra daawwattootaa fi hundumaafuyyuu
waa explain isinii godheetuma achiin jaarsummaa itti fuftanii isinii galee hin ulfaata. Hawaasni abdiin jedhallee dhuguma ijoolleen turu ijoollee ganda takkaa xiqqeedha. Nama gaddaa fi gammachuu hojii qoodamu dhugaadha. Jarri kun silaa warra walirra lolu malee warra wal loluu hin malle dhuga. Waa hunda walii qaban jechuudhumaaf warra ibidda warra liqeeffatu. Gara ri'isii kiyyaatitti yoo deebi'u dhugaa lamatu garaana nyaate anuma waa'ee haadha faaxee kanatti dhugaa lama garaana nyaate. Haadha faaxee tana gaafa dura waan kana fidanii biyya baqaa jira. Ilmoon natti beela'e. Kiramana waan kafalu dhabe as keessa waan nyaadhee dhuguu dhabe sibira dalagaa na barbaada hin jenne warra Dubaay dhugaa jara kenna sidii galee eenyumaa haga bahutti namni dalagaa na barbaada jedhanii jiru waan akkanaatu jira jennaani akkuma namni kamuyyuu waa taftaaf jedheetiin waa fudhatu tolee jetteeni jidduun ijoolleen tuni fuula biyyaati way booda walitti aarraa jettee keessa deebite achirraan isiin dinnaan natti dhufan kaayirorraa dura haadha siif haadha faaxee akkana jedhe ishii jenne walumaa gala beeksisa nuu dalagaadha dubbiin isinii galee ana haadha faaxeeti waan keessa waliin haasayan bilbilaan hin beeku hangizee san ergasii haadha faaxee natti himtee jarri dawwalanit natti himanii jennaan jara kenna akkattu halkanii guyyaa nama fuuje namaa duratti uf dadhabne namni koomentii kana jala akkatti kadhattu larii kadhattu ilmoo kadhattu namaan jira namumaan fooloo godhaa jennee kadhachuu kana dadhabne hin danda'u. Tiktookii ka 850 qabu jira isinii kennaa jedheen qabrii qaban kuno Baabaa Nuuraddiini Maamman Nuurii Nasri'ii asliin akkana nun hin jennaa jedhani. Kana miti yottani immoo tiktookii kiyya xiqqaa 260 qabu jira isinii kennaa kana hunda maaliif nuti tokkoffaa isaanii walitti hin buunufi lammaffaa fooloo godhamee chaalenjii argadhee kadhattu namaan jiran gabbaateen dalayduu namaan jiran kanallee kadhannee yoo fooloo godhanii birrii takka arganne jechuudha. Wallahi kunoo bira tarree tiktook illee didanii ka 260 illee didanii ka 850 illee didanii akira maaliif nutti rarraatanii jedheedhaan eebba qabnaa akka faaxeen qimamii mana madaamiif maammadoon tokko manatti hin hafne barbaannaa keessa taree faaxeen mana madaam jaarsa kiyya makiina dheeyyattee akka madaamii shawwaddee dhuftu barbaannaa jedhan jara kenna wallahi silaa isin waan namni dubbiin garaa asitti nama nyaattu ati anaafaati faaxee katakkaa yoo udaaniif shintifeetii seenne malee manaan bahin dirree xiyyaaraa deemne sa'a 4 dhabee jarana sa'aatii 4 yeroo jalqabaatiif namni argachuufi jireenya ofirraa jijjiiruu sa'aatii 4 dhama abbo wallahi laziim obsine bira tarree aksii seenee anjechuu sigale akira araboota dhaboo an konkolaataa arabarraa fuudhe an konkolaatallee ofuun beeku konkolaatallee hin qabu miskiina an baqataadha nama ollaa bira galuun natti kenne dhiifama jedheeni akkasi konkolaataa gandaatiif anaaf mucaa hiriyyaa kiyyallee gadhiisanii haadha faaxetiif haadha seenaatti dhayne viidiyoo dhufaa jira jenne dirree xiyyaaratii hojjenne faaxen mana madaam doktora argu maammadoon re'ee fi bakka sharikaa keessa haadha faaxee argu gadi jigee jechuu gajjige dhufee jechuu namni achi keessa deemee wallahi kiyaarin faafadha haati faaxee meeti asli meeti sigalemi fokosiin namni achi walii qabamee waan san eebbisu jara kenna sigalemiti nuti mootu nama kana achi walii qabnee fi isaan hoteela ofii eebbifatanii 500 san furannee guyyaa lamallee taatu bishaan qabbanaa ittiin dhugu buddeena jennee dhayidhee jechuu manaa baana isin haajaa takka malee eerpoortii asirra sa'a tokko daqiiqaa 45 deemnee dhayidhee jechuu eerpoortii biyya kana haajaa takka malee jechuu tikkeetii murree seennee sanitti sa'a 4 ture achirraa hin deebine amma gara dhuma dubbii wanni garaa nama nyaatu haati faaxeetu sa'aa san nama 3,000 foo irratti laayivii irra gaaf chaalenjii nu kennan osoo dhageettu akka nama irribaa ka'uu didde yoo argitan viidiyoo sarchi godha laalaa an karaa deemaa jira karaa deebi'ee dhufee mana jalaa dhaqee itti ankaaka'ee mana isiituun beeku isinin jedhaa ture kaasee irribaa kaasee ija rigataa osoo fuulan dhiqatiin gastira dhufte soba yoo jettan deemaa viidiyoo guyyaa sanii ilaalaa akkanuma jirtan nama 3,000 jirtanii guyyaa san
saalfattee dhuftee jechuu birriif hin dhufne. Hiriyoota kiyya, obboleessa kiyya, ilma biyyaati. Asliin kunillee asittuu nama waliin jirru jettee saalfattee osoo fuula hin dhiqatin shaashii osoo hidhatin shaashii jallisaa gastira turte soboo jettan. Warri koomentii haadha shaneetti hinaaftee jedhanii turtan. Haadha shanee namni osoo itti naafee dabarseen kennu osoo itti naafellee osoo hinaafan jiraate anumatu dabarseen kenninee fi chaalenjii dabarsinee kenne nuti. Hooma arganne kanattuyyuu keeyirii dalagadha jennee ofirra dabarsine. Konkolaataan dhaabaafne kun amma bakka konkolaataan dhaabatu jira isin agarta konkolaataa haadha shanee jechuudha birrii gaafsanii jechuudha. Achirraa kaanee waan san argaa turtanii isiin sa'aa 24 irra ta'aa turte angaaf duraatu giddeella shiidhaa dubbii ofirraa buusee hin danda'u jedheeni bakka ati beeksisu maratti fokkos nu godhi naan jedhani anti yaa jalaa galee jechuu hayye jedheeni viidiyoo lama sadii hojjedhe. Haati faaxetii fi baabaa Nuraddiin jechuu isi baabaa Nuraddiin illee garaa guddaa san dhiibaa haati faaxellee dabbaa uwwitiif ceekuu joonsiinaa kana dhiibaa saa 24 fooloo godha wal qabadha addaan bayaa jedhaa turan baatii tokko argaa turtan. Uff maali jarri kun nooreedha yaasuma jala keessanii kuma 500 san argatuu fi Mamma Nurillee ani ambaasaaddaridha jedhee achuma dhaqee waa nyaatee yoo argatellee waa argatu dhabuu san san qofaami abboo chaalenjii kanarratti amaartichi hin dhayame jechuudha. Dhayameen mana yaalaa gale obboleessa waan dalagaa wani nutti hafe tokko hin jiru kenna amma ta'eef miti. Dhayameetiin mana yaalaa dhaqe mana yaalatitti namni isa gaafate hin jiru. Ijoolleen teessan chaalenjii natti kennitee andisa ummattoo al xayyeqanyiif naan jedhe gizee nama ergatan qofa malee wanni nutti hafe maaltu jira. Anitti hidhame haadha faaxee kale itti dhukkube baaba Nuraddiin illacha itti cabe namichi konkolaataa itti gubate itti caccabe nuti yoo dalagaa wanti nutti hafe hin jiru kasbul halaal fuuraa kenna nyaanna jenneetiniin dubbiin garaa isin nyaatuu qaba jechuudha. Irra tarre guyyaan dhufe guyyaan beellamaa dhufe torbaan tokko eegee ani itti hime haadhuma faaxee sanatti hime abbo jaarsa keetirraa biriitti nu fuudhe boru iftaan jedhe gaaf 13 jedhe gaaf 8 jedhe gaaf kaamolee jedhe beellama sadii sii dabarsinaan namittiin tun Dubaay deemuu heddii afraffaa itti heerumu muudii itti qabataa jirti jedhee Maamma Nuuritti hime. Maamma Nuur achi dalagaa sodaate jedhee wannotti hime. Nu kaasii dhaqe kana Mubaarakitti hime. Mubaarakii warri Dubaay kun akkuma tokko jennaan Nasritti hime. Tarree aan akka sanittuyyuu live irra geemii taphataa jiru shayxaanii natti ka'ee jedhee gurra lamaan qabadhee iyyee birriin xiyyanaa galte. Amma ani maal isin jechuu barbaade haati faaxee guyyaa san live irra dhuftee gaafa birriin xiyya sun naa galtu abbaa manaa kiyyaati wanni inni balleesse ana balleesse namni waa irraa qabdan ana akka falaa ija ummataa irratti jettee abbaa manaa kiyyaa ka fuula duraati jaartii afraffaa isaati jettee nama kana kafante jara kenna maal abboo qabrii kophaa galla jechuudha. Isilleen kofale innillee kofale an irraa fagoodha jechuudha lamaanuu anaaf tokko. Arsooma walitti qabna islaamummaa walitti qabna waan biraatti jarri lamaanuu anaaf tokko. Ijoollee ollaatiin dhuga. Haadha faaxetti as jirti jedheen adalloo ammana isiin beeku guyyaa san sababa chaalenjii mana isii dhaqe akkuma isaati qaamaan as walitti kaluu jirra malee lafaan walitti kaluu jirra malee yaadan fagwaan afaati faaxee walitti hin dhufnu hin argitani gaasti isiitu waggaatti dhaqa. Irra tarree sattarte mana ijoolleetitti wallaahi guyyaa wayii akkatti arrabsan mana boonaa baalee kana haa ta'u mana usmii haa ta'u akka lafaa butan jaarsa kiyya hin jenne maalin inam anin saalfadhe gizee isii akkasii arrabsan obsitee qabbaneessee dubbii addaan galchitee irra tarree amma sila jarri 500 tana namuma duratti dubartii waaganaa hiree ofii eeggattu carraa ofii cuftee abbaa manaa kiyyaati jette takka. Osoo miskiinni meeqa jaalatu jala kana jiraate haftaami jaalatte jedheetiin irraa gore waan wayii osoo jalaa bade san ilaallan